Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay Eertiraa waliin hariiroo uumaa jiraachuu Ambaasaadder Leencoo Baatii hime. Bara barnoota 2018tti barnoota sagantaa injiinaringii niikuleeraa niin barsiisaa jettee Yuunivarsiitiin Bahar Dar. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa kanneen amma dhageessan mataa oduu teenya har'aatii amma bal'ina oduutti aansinaati hanga dhumaatti hordofuu hin dagatina. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay galaana diimarratti Itoophiyaa waliin waraana keessa galuu tan barbaaddu Eertiraa waliin hariiroo uumaa jiraachuu Ambaasaadder Leencoo Baatii dubbate. Fedhii guddina dinagdee dabaleen Itoophiyaan hiyyummaa keessaa ba'uu fi fedhii hulaa galaanaa argachuu dabalaa dhufteen dhimmi galaana diimaa Itoophiyaadhaaf dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuutii jaan qondaaltonni Itoophiyaadha. Galaanni diimaan guddina daldalaa fi dinagdee Itoophiyaatii fi nageenya biyyaalessaa akkasumallee dhiibbaa siyaasaa biyyattiin naannicha keessatti qabduuf murteessaa ta'uu muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsee ture. Itoophiyaan buufata galaanaa barbaaduunis dantaa dinagdee fi dippiloomaasii bira dabre rakkoo buufata doonii biyyattiin yeroo dheeraaf ture furuu fi ejjennoo idil addunyaa keessatti qabdu kan mirkaneessitu akeekas jaameeti jira. Kanaanis Itoophiyaan galaana diimaa karaa nagaatii fi seera qabeessaan kan argattu ta'uu ibsite. Ta'us garuu Eertiraan Itoophiyaan humnaan daangaa keenya weeraruuf deeman jechuudhaan waraana Itoophiyaa ifirraa deebisuuf qophii ta'uu guyyoota 3 dura karaa miidiyaalee biyyattiitiin ibsa garaagaraa kennaa turan. Kana malees yeroo ammaan tana pirezidaantiin Tigraay mootummaa jiddu galeessa irratti waraana gaggeessuudhaaf qophaa'aa jiraachuu Ambaasaadder Leencoo Baatii xiinxala haala yeroo laalchisee taasiseen dubbachuu miidiyaan Somaalee kan biyya Itoophiyaatti argamu Voos TV'n gabaaseeti jira. Namoota siyaasaa Itoophiyaa adda duree ta'an keessaa tokko katee Ambaasaadder Leencoo Baatii haala yeroo laalchisee lola Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti sodaatamaa jiru irratti xiinxala bal'aa kan taasise yoo ta'u wirtuu waraana kanaatti Tigraay ta'uu ibseeti jira. Walitti dhufeenyi wayyaanee fi Eertiraa haala hin eegamneen waraanni biyyoota lameen jidduutti ka'uuf saffisaa jiraachuu fi buufata doonii Assab wirtuu waraanaa odoon taane kan wayyaanee ta'ullee ibseeti jira. Haa ta'u malee kibxata dheengaddaa fulbaana 23 bara 2025 pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa marii itti gaafatamaa waajjira komishinii olaanaa baqattoota idil addunyaa Itoophiyaa Abbibaatuu Waanee waliin taasiseen waliigaltee Piriitooriyaa booda hojiileen furmaata hin argatiin jiraatanillee bulchiinsi isaanii waraana lammadee irra deebi'ee akka hin kaaneef hojjechaa jiraachuu dubbateeti. Sirna fooyyeensa barnootaa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti hojiirra oolaa jiruun yuunivarsiitiilee Itoophiyaa keessa jiran 47 gama barnoota saayinsii fi teekinooloojiitti akka babal'atan ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ammaan dura ibsuun ni yaadatama. Haaluma kanaan guyyaarraa yuunivarsiitiin Bahar Dar ibsa baafteen Instituutiin Teekinooloojii Yuunivarsiitii Bahar Dar bara barnootaa 2018tti sagantaalee injiinaringii niikuleeraa sadarkaa digirii lammadaatiin kan jalqabdu ta'uu diiniin sagantaa barnootaa digirii lammeessaa Dr. Zeenaa Marqos Bantee ibseeti jira. Yuunivarsiitiin Bahar Dar ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii waliin ta'uun bara barnoota haarawaa kana keessatti sagantaalee injiinaringii niikuleeraa sadarkaa digirii lammadaatiin kan kennu ta'uu diiniin sagantaa digirii lammeessaa Dr. Zeenaa Marqos Bantee ibseeti jira. Sagantaan kun kan barbaachisee fi karoora biyyattiin teekinooloojii niikuleeraa akka maddaniisaa filannootti fayyadamuuf qabdu irraa kan ka'e ta'uu Ethiopian Press Agency himeeti jira. Yuunivarsiitiin barattoota sagantaa kana hordofuu barbaadan galmeessaa jiraachuu fi warri sagantaa kanaaf ulaagaa guutan ammoo keemikaal injiinaringii makaanikaal injiinaringii keemistirii fiiziksii fi dameewwan qo'annoo kan fakkaatan irratti digirii jalqabaa qabaachuu akka qabanis ibseeti jira. Ji'a Eebilaa bara 2017 keessa ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii Itoophiyaan biyyoota miseensa Afrikaatii fi sagantaa digirii jalqabaa injiinaringii niikuleeraa akka kennituuf ejensiin Aniisaa Awutomaatik idil addunyaa Itoophiyaa filachuu beeksiseeti jira. Itoophiyaa fi biyyoota miseensa Afrikaatiif sagantaan digirii jalqabaa saayinsii fi teekinooloojii niikuleeraa dhiyeessuuf waliigalteen kun kan irra gaame ta'uu ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii ibsuun ni yaadatama. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammatti hordofaa turtanii turtii gaarii.